Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinitti hima. Akka amma jirtuun lafti kan dhalli namaa irra jiraachuu hin dandeenye ta'uu malti jechuun yaaddoo qabu dubbate. Injiinar Kiyyaa Sanyii dhibbana dhimmoota teeknooloojiin wal qabatanii fi kaan irratti Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa waliin turtii kataayise jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti uumamaa jiruun yaaddoon akka jiru eereera. Jijjiirama kana to'achuuf malaawwan akka soolaarii fayyadamuun murteessaa akka ta'es dubbatee jira. Keelloo Miidiyaa hoogganaa akka tureef Injiinar Kiyyaa Sanyii dhimmoota Keelloo Miidiyaan wal qabatan irrattis yaada kenneera. Hojii miidiyaa akka dabalataatti hojjetaa akka ture kan hime Injiinar Kiyyaan ogummaa amma ittiin hojjetaa jiru injiineringii xiyyeeffannaa kennee barataa akka tures hime. Ameerikaa keessatti kaampaanii dhageettii horataa jiru Aduu Soolaar Injiineringii kan jedhu keessatti hoogganummaan hojjechaa jiraachuu isaas caqaseera. Hojii gaggeessaa Aduu Soolaar Injiineringii kan ta'e Kiyyaa Sanyii Aduu Soolaar teeknooloojii addunyaa har'aa balaa faalama qilleensaa irraa baraaru ta'uu himeera. Har'a sababoota adda addaan oozooniin aduu hir'achuun hangi ho'aa addunyaa dabaluu isaas dubbate. Dhaabbanni isaanii Aduu Soolaar dhimmoota yaaddoo addunyaa ta'an balaa jijjiirama qilleensaa to'achuuf filatamaa akka ta'e turtii ODM irratti itichaa waliin taasiseen himeera. Namni soolaarii mana isaa irra galfate waggaa 30 rakkoo tokko malee itti fayyadamuu akka danda'us dubbatee jira. Soolaariin isaan hojjetaa jiran konkolaataa chaarjessuu dabalatee wantoota gaazii barbaadaa turaniif furmaata ta'uu hime. Kun ammoo maallaqa qusachuu keessatti filatamaa ta'us eereera. Waggootaan booda fedhiin soolaarii galfachuu dabaluu akka danda'u kaase. Addunyaan garuma sanatti deemtis jedhee jira. Kun ammoo baasii hir'isuuf akkasumas tajaajila si'ataa argachuuf ta'uu himeera. Dhimmooti biroon irratti haasa'e keessaa tokko waa'ee Keelloo Miidiyaati. Gara jalqabaa rogeeyyii as baasuu dabalatee miidiyaa jaallatamummaa guddaa argatee ture kan jedhe itichaan amma garuu akka san ta'uuf maaltu akka isa danqe gaafate. Miidiyaan dhiibbaa guddaa uumee ture Keelloon amma waan callistan fakkaatu kan jedhuuf deebii laateera. Injiinar Kiyyaan deebii kenneen Keelloo gaafa hojjenne humna guddaadhaan ture. Hamilee guddaadhaan hojjenne. Kan lafaa ka'ee nurratti duulu jira ture. Kan immoo nu jajjabeessus jira ture jedhe. Rakkoo akka sababaatti kaase keessaa rakkinni akkanaa akkuma walitti qabaatti miidiyaa Oromoo akka ilaallatu kaase. Keelloon akka durii saffisaan dalaguuf wantoonni hedduun danquus dubbateera. Hayyoonnis fedhii dhabuun akka biraa mul'ate dubbii taasiseen ibsee jira. Keelloo Miidiyaan isumaati beektu deeggarsa faayinaansii miidiyaa qabuun turre jechuun dubbate. Itti fufuun har'a hundeeffamuun isaa waggaa 6 akka ta'e Keelloon turtii waggaa 6 keessatti yeroo 2 qofaa fandiraayizarii taasisuu isaas eereera. Sababa kanaaf Keelloon amma yuutuubii fi feesbuukii irratti si'aawee hojjetaa jiraachuu dubbate. Saatalaayitiitti deebi'uuf garuu rakkoo maallaqaa akka qabu ibseera. Deeggarsa isaaf dargaggoota isa waliin jiraniin Keelloo Miidiyaan irra ga'ee jiraachuu ammallee hojii isaa bifa haaraan hojjetaa akka jiru Injiinar Kiyyaa Sanyii ODM irratti turtii taasiseen dubbateera. Odeessa itti aanuun namni dhuunfaa lootarii argatee duroomuu danda'a, biyyi garuu hojii qofaan duroomuu dandeessii jedha Jawar Mohammad. Abiyyi humna Itoophiyaan bara Minilik irraa kaaftee ijaarrataa turte hunda fayyadame malee humna isheen daballeef jedha turtii Kadiroo Elemoo waliin taasiseen. Jawar adeemsi Abiyyitti adeemaa jiru cimsee qeeqeera. Dandeettii bulchiinsa isaa cimina hooggansaa Abiyyi Ahimad baay'ee gadi buusee dubbate. Kana yoo dubbatus Abiyyi osoo waan biyya san keessa jirtu hunda cafaqee bulcha ta'ee gaarii ture garuu hin danda'uu jedhe. Gama waraanaatiin gama dippiloomaasiitiin biyya diigaa jira ka jedhu haasaa taasifame kanarraa hubatama. Dhimmoota xiyyeeffannaan Jawar tibbanaa biyyi qeeqaa jiru irratti deeggartoonni PP akkasumas namooti muraasi akka hinaaffaa ta'etti ibsu. Kun dhugaadhaa jedhamee gaaffii gaafatameef deebii deebiseera. Kan haasa'aa jirru dhugaa irratti kan hundaa'e waan qabatamaa jiru ta'uu kakaase Jawar biyyattiin waggaa 6 dura dhiisii hanga waggaa 2 dura akka hin geenye caqaseera. Amma dinagdeen ishee gadi bu'aa jiraachuu, humni waraanaa ishee laaffachaa akka jiru, dippiloomaasiin Itoophiyaa gaaga'ama keessa jiraachuu Jawar jabeessee dubbate. Kanas wayita ibsu kan garaa kee hin jirre haati kee fuula si babbareechuun faayidaa akka hin qabnetti eere. Qondaalotaa fi caasaaleen mootummaa Itoophiyaan guddina argamsiisaa akka jirtutti caqasu. Biyyattiin ofirra dabartee qamadii akka alatti ergaa jirtuttis miidiyaan mootummaa gabaasa. Jawar kana cimsee qeeqeera. Biyyi oduun osoo hin taane hojii qabatamaan guddatti ibsa jedhu laate. Haala kana irratti deebii kenneen namni dhuunfaa lootarii kuteeyyuu duroomuu danda'a. Biyyi garuu hojii qofaan duroomuu dandeessii jedhe. Waan Itoophiyaan qabdu lafa nama ka jedhu Jawar biyyattiin humna namaa qabdu kanaan abbootii qabeenyaa alaa hawwachuun akka irra ture kaase. Kun bara bulchiinsa Mallas haalaan hojiirra ooluu ibsuun Abiyyi Ahimad kana raawwachuullee akka dadhabee jabeessee dubbate. Itoophiyaan qonna guddisuuf xiyyeeffattee hojjechuu qabdi ture ka jedhu Jawar
qonna guddisuuf xaa'oon baay'ee rakkisaa akka ta'e eere. Qonnaan bulaan xaa'oo bituuf humna isaa olitti ta'aa akka jirus ibse. Itoophiyaan waarshaa xaa'oo dhaabuuf xiyyeeffachuu qabdi tures ka jedhu Jaawar. Mallas waan kana Iluu Abbaa Booraa keessatti jalqabe jeneraalonni wayyaanee siquu dhowwuu isaan dubbateera. Abiyyi ammoo hunda ishee akka balleessetti caqase. Doolaara biliyoona 10 masaraa mootummaa ijaaruuf baasurra warshaa xaa'oo gadi dhaabuutu irra biyyattii akka guddisu Jaawar Mohammad turtii Kadiroo Elemoo waliin taasiseen ibse. Bu'aan warshaa xaa'oo of danda'ee qabaachuurraa argamu xaa'oo bituuf doolaara ba'u kan hambisuu fi gatii xaa'oo qonnaan bulaaf akka irratu taasisa jechuun dubbateera. Oduu itti aanee harkaa qabnuun gatiin bunaa hedduu dabalaa akka jiru gabaafame. Gatiin bunaa addunyaa haalaan dabalaa jira jedha. Gatiin bunaa gabaa bunaa addunyaa Niiworkitti argamu irratti baatii muddee keessa yeroo wal fakkaataa bara darbe waliin wal bira qabame yoo ilaalamu dhibbantaa 90 dabaluu isaa gabaasni dhaabbata oduu Firaansii ni mul'isa. Gogiinsa Biraazilii fi Veetinaam keessatti mudateen gatiin bunaa akka malee akka dabalu taasiseen bara kana oomishni bunaa gadi aanaa ta'a jedhamee eegama. Sagalee Jarmanii Dochee Velee afaan Amaaraa akka gabaasetti gatiin bunaa erga bara 1977 as yeroo jalqabaaf dabaleera. Faransaayitti doolaara 130.36 dabaluu agarsiiseera. Gabaasni kun tasgabbii dhabuun siyaasa addunyaa fi haalli gabaa addunyaa jijjiiramaa gatii bunaa dabaluu keessatti ga'ee gaarii akka qabu ibseera. Akkasumas guddinni fedhii bunaa addunyaa dhiyeessii caaluun daballii gatii kanaaf gumaacha akka ta'e hubatameera. Bunaa arabaa gabaa irra jiruun alatti gatii bunaa raabustaa illee saffisaan wal fakkaatuun dabalaa akka jiru gabaasicha ibse. Gama biraatiin warri bunaa alergii seera gamtaa Awurooppaa biyyoota bosona ciccituun babal'ate irraa buna dhorkuu hojiirra oolchuuf yaaddoodhaan eeggachaa jiru. Seera baastonni gamtichaa hojiirra oolmaa labsichaa hanga dhuma bara kalandarii Awurooppaa 2025tti harkifataniiru. Kaleessa ifatti aangoo qabatan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp oomishaalee adda addaa irratti taarifa daldalaa dabalataa kaa'uuf akka jiran dubbachuun isaanii ni yaadatama. Oduu keenya birootiin naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hiriirri mormii barattoota sababa ijaabaatiin barnoota irraa dhowwamaniif adeemsifamee jira. Magaalaa Aksuumitti manneen barnootaa barattoota musliimaa shamarran ta'an 159 sababa ijaabaatiin barnoota irraa ittisuu hordofee guyyaarraa hiriira adeemsifamee jira. Barattoonni kunniin sababa ijaabaatiin galmeen qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa jalaa darbuu fi gara barnootaatti deebi'uu dhabuu isaanii hordofee naannichatti hiriirri mormii dhaadannoo ijaaba ishees ni uffatti barnoota ishees ni baratti jedhuun Maqaleetti adeemsifameera. Hiriira nagaa kana booda namoonni hawaasa keessaa filataman baay'inaan 20 ta'an bakka bu'ummaadhaan pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waliin mari'atanii jiru. Maricha irratti obbo Geetaachoo Raddaa yaada kennaniin dhimmi ijaabaa gonkumaa ajandaa ta'uu hin qabu ture. Kun ta'ee jedhamee kan godhamedha. Saffisaan furmaata akka argatu ni goona jechuu isaanii maddeen himanii jiru. Oduu keenya birootiin pirezidaantii Somaalilaand hariiroo Itoophiyaa fi Jibuutii waliin qaban cimsuuf waadaa galanii. Pirezidaantii Somaalilaand Abdirrahmaan Mohammad Abdullaahi irroo walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Jibuutii waliin qaban cimsuuf akka hojjetan waadaa galaniiru. Hariiroon kunis misooma dinagdee, nageenyaa fi tumsa naannawaa Somaalilaand guddisuu keessatti ga'een olaanaa akka qabus dabalanii dubbatanii. Pirezidaantichi sagantaa wiixata darbe magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaatti gaggeeffame irratti haasawaa taasisaniin Itoophiyaan Somaalilaandiif ollaa murteessaa fi michuu yeroo dheeraa ta'uu ishee ibsaniiru. Itoophiyaan michuu bara dheeraa fi ollaa murteessaa guddina dinagdee, nageenyaa fi hariiroo keenya Afrikaa keessatti guddisuudhaaf nu gargaartedha ka jedhan irroon itti dabaluun walitti dhufeenyi kun faayidaa waloo guddisuufis murteessaa ta'uu eeran. Kana malees hariiroo laaffataa Somaalilaandiin Jibuutii waliin qabdu deebisanii ijaaruu fi tumsa Ameerikaa waliin qabanis cimsuuf abdii guddaa qabaachuu ibsaniiru. Biyyoonni walitti dhufeenya Somaalilaandiif fedhii guddaa agarsiisan lamaan Jibuutii fi Ameerikaa waliin hariiroo keenya ni cimsanna jechuun dubbatan. Bara darbe pirezidaantii duraanii Somaalilaandii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad waliigaltee Somaalilaandiif beekamtii kennuu fi Itoophiyaaf ammoo karra galaanaa argamsiisuu mallatteessuun ni yaadatama. Haa ta'u malee Itoophiyaan waliigaltee kanaan kan hin gammanne Somaaliyaa waliin wal dhabdee uumame furuuf dhiyeenya kana Ankaaraatti waliigaltee irra erga geessee booda hojiirra oolmaan waliigaltee kanaa gaaffii keessa galeera. Aangaa'onni Somaaliyaa waliigalteen kun akka haqame dubbatanis Itoophiyaan hanga ammaatti ifatti wanti dubbatte hin jiru. Oduu keenya dhumaatiin irraa eegalee Ameerikaaf barri bara quufaa fi gabbinaati jechuun Tiraamp haasaa taasisanii. Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uun bara kana erga filatamanii
halkan edaa sirna kakuu raawwachuun masaraa White House seenanii jiru. Sirna kana wayita gaggeessan addunyaarraa namoota dureeyyii bebbeekamoo fi hooggantoota addunyaa hedduu affeeranii jirani. Ta'us aangaa'ota Afrikaa irraa aangaa'ota tokkoof illee affeerraa taasisan hin qabani. Ameerikaa guddittii ijaaruu ka jedhu kaayyoo fi ejjennoo isaa akka ta'e Tiraamp kanneen sagantaa isaa milkeessaniif abbootii qabeenyaa ciccimoof muudamsa aangoo taasiseera. Pirezidaantii Tiraamp sirna kakuu erga raawwatanii booda haasaa taasisaniin waadaa wayita seenanitti bulchiinsa Baayidenis qeeqanii jiru. Barri quufaa fi gabbinaa Ameerikaa amma eegala ka jedhan Tiraamp guyyaa irraa eegalee biyyi keenya ni badhaatii ni kabajamtis. Ameerikaafan dursa kennaa jechuun dubbataniiru. Itti fufanii dhimma birmadummaa Ameerikaa kaasaniiru. Birmadummaa keenya ni deeffanna jedhan. Kaayyoon keenya ijoo biyya boontuu badhaatee fi bilisummaa qabdu uumuudha jechuunis dubbatanii. Bulchiinsa Baayiden yeroo qeeqan immoo Baayiden yakkamtoota hamaa seeraan ala Ameerikaa seenaniif da'oo kenne jechuun dubbatanii. Bulchiinsi Baayiden biyyootii kaan daangaa isaanii akka tiksan maallaqa danuu kennus daangaa Ameerikaa garuu tiksuu hin dandeenye jechuun qeeqaniiru. Mootummaa rakkoo xiqqoo qe'eetti mudate to'achuuf illee hin dandeenye jechuun dubbatanii. Dhimmoota saalaa geddarachuus cimsanii balaaleffataniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boruun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.